عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرقمتن ويلكم وردفتوتا كيا بقنا جا كيسا جراتني هندي كيسانو عشما هركفوني بقى جرتنتي على فيا كيسا تكا قدا أصونجرا نجنة فيا فنجان أبنا فيا فنجا قباتون وان قدا دا إيجا وردفتوتا كيا فيديو كي كان رسني كابدت وفي نما كومنتي دورو كومنتي جلت برسني أكاتا سيمي تبوتانو واي مجانتي والقبته الشريعة دا شريعة سوا دا وروتا سود عربية كسجراني في قسم وروتا سوا فيدمن كجرب رأسون تاني سوا فيدما وانتوني أنا فيديو أنا راسني وجه شوف ديمو وكان رادوبا شوف ديمو waa'ee sawaati kanaafuu sawaa akkamitti kaardii guunnaa akkamitti majjaana hiinaa warra jedhee komentii jalan nagaafatu jira kan beekne fi ka beekuu barbaadullee ni fayyada asumaan warri komentii barreessitan deebii isinii ta'a jedhee isinii qabadhee dhufe maaliif yoon isin komentii keessan ka barreessitan isinii deebisuu dhabeef akka isinii galutti viidiyoo bal'inaan isinii hojjedhee isinitti agarsiisuu barbaade warroonni barachuu barbaadan akkaataa majjaanaa kaardii guunnee maatii keenya kashaaf irratti gara biyyaa bilbiluun ammallee viidiyoo intarneetillee riyaala 65 intarneetaa fi bilbila daqiiqaa 120 isin hojjedhee jira YouTube channel kiyya jala seenaa laala egaa hordoftoota kiyya asumaan asaallee isinitti guddisuu gama viidiyoo dalaguutitti darba warroonni sawaa majjaana hidhatuu barbaadan warroonni sawaa kaardii akkamitti guunnaa akkamitti majjaana hiinaa naan jettan asin dura le viidiyoo isin hojjedhee jira viidiyoo kiyya keessa deemati laala wanta isin fayyadu irraan dhabdanii ani waan beekurraa waan dhugaa ta'e isin hojjedha inshallah rabbiin waan kijibaa nama dalaguu nun taasisini nama waan dhugaa dalaguu waan nama fayyadu namni illee irraa fayyadamee nus waan beeynu nama dabarsuu wayyaa warroonni YouTube channel direedan Oromoo kulli yuutubaroota Oromoo kulli ilaallata kanaafuu wanti dhugaan siifillee gammachuudha ka irraa fayyadamullee gammachuudha kanaafuu egaa gama shariyaa majjaana hidhuutitti dabarra asumaanii egaa hordoftoota kiyya mana bilbilaa keenya keessani seenna iddoo xiyyaa kana na hordofaa egaa hordoftoota kiyya iddoo xiyyaa kana okay mana bilbilaa keessa egaa seenne kokkobiituina kokkobii jechuun isa kana akkaataa kaardii itti guutan kaardii sowaa root haarawaa ni fayyada kan beekne fillee ni fayyada kokkobii lakkoofsa tokko shan ammallee kokkobii iddoo xiyyaa kana laala kokkobii lakkoofsa tokko shan kokkobii gootanii kaardii anamma kaardiin qabu silaa kaardii itti irraa faaqetanii itti guute silaa isin agarsiisaa anamma kaardii waan hin qabneef isinii gala haaluma salphaa nama dhibu kaardii keessan riyaala 20 bitattanii kaardii amma kaardiin riyaala 23 riyaala 3 achitti irraa muratanii riyaala 20 kaardii keetiin bitatta jechuudha eega kaardii riyaala 20 bitattee 30 bitattee 40 bitattee akka qabdutti sun akka fedhii keessanitti kaardii haga feetan itti guutuu dandeettanii eega kaardii rafaayitan booda lakkoofsa kokkobii tokko shan kokkobii gootaniin booda lakkoofsa kaardii osoo dogongorra itti galchitanii eega lakkoofsa kaardii itti galchitanii xumurtaniin booda masalaalii tuuxanii masalaaliin jechuun isa kana kan amaarifaatti illee masalaalii jedhama afaan biraan beeku masalaaliin isa kana lakkoofsa kaardii eegitti galchitanii xumurtanii jechuudha lakkoofsa kanatti aansitanii eegasi okay gootanii guutanii anamma kaardii waan hin qabneef sila guute isinitti agarsiisa haala kanaan kaardii itti guutanii eegaa amma lakkoofsa kana ni haqaa gara majjaanatitti dabarraa eega kaardii guuttattanii geessitaniin booda amma lakkoofsa kana haa balleessu halas amma balleessee jira amma kaardii guuttattanii geessitanii ammallee kokkobii tuuxanii
kokkobii isa kana kokkobii jechuun isa kana kokkobii tuuxanii 8 marraa 3 masalaalii tuuxanii iddoo xiyyaa kana isa kana amma majjaana hidhatuuf deemtanii jechuudha. Majjaana hidhatuuf warroota hin gallee jettanii komantii jalatti barreessitaniif. Egaa haala kanaan kokkobii 8 yeroo 3 masalaalii gootanii booda okay tuuxan. Okay, amma asirratti argitanii egaa haala kanaan isinii fidee booda haala kanaan isinii fidee lakkoofsa 99 galchitan iddoo kanatti. Iddoo jalaa kanatti lakkoofsa 99 galchitan. Kun isin mul'atu jedheetanii yaada iddoo xiyyaa kana nama 99 galchaa. 99 galchitanii egasii iddoo sand jedhu kana sanditti gootanii jechuu isinitti mul'ata jedheetanii yaada hordoftoota kiyyaa. Amma sand godheetanii jira. Ayyee eegala lakkoofsa 99 sanditti gootanii geessanii kunoo haaluma kanaan isinii dhufa. Itoophiyaa lakkoofsa 7 irratti riyaala 6 daqiiqaa 14 lakkoofsa 8 irratti riyaala 10 daqiiqaa 25. Amma isin maal gootan lakkoofsa 8 kana tuuxan birrii 6 hidhuu yoo barbaadan lakkoofsa 7 tuuxanii riyaala 6 hiitanii daqiiqaa 14 haasawuu yoo barbaadan qoxxobee gizee fedhetti majjaan hidhee itti hidhadhaa yeroo jettan daqiiqaa lakkoofsa 7 kana tuuxanii riyaala 6 daqiiqaa 14 hidhattanii maatii keessan biyyatti kashaafaa warra fayyadamu irratti baay'inaan namni keenya kashaafama fayyadama. Biyya keessatti namni intarneeta guutee moobaayilii guddaa fayyadamu hin jiru nama tokko malee keessumaayyuu harmeen kenna baadiyyaatti magaalallee ta'ee namni baay'inaan intarneeta guuteen fayyadamu yaani bilbila gurguddaa yoo akkana mana keessa fayyadaman malee baay'inaan namni intarneeta gisee mara guutee itti fayyadamu waan hin jirre namni keenya irra caalaan kashaafaa fayyadama. Kashaafaa irratti nama bilbiluuf immoo isin majjaan hidhatu isinii wayya. Guyyaa 3 turee guyyaa 2 turee riyaala 6 hidhadhaa jettan lakkoofsa 7 kana tuuxanii daqiiqaa 14 hidhattanii gizee bilbilachuu barbaadanitti majjaan hiitanii dawwalachuu hin dandeettanii dhiifama of duuba na jalaa deebi'eetiniin jira yoo turan nama jalaa of duuba deebi'a itti deebi'a kanaaf okeetti godha kokkobii 8 bakka kanatti akkuma reeftitti itti deebi'eetinii 99 yeroo lama barreessisan itti godha. Okay, akkuma asirraa argitan kana yoo turan duuba nama jalaa of duuba nama jalaa deebi'a. Lakkoofsa 8 irratti galchitanii nama lakkoofsa 8 irratti galchee isin agarsiisa. Lakkoofsa 8 irratti galchitanii riyaala 10 daqiiqaa 25 akkamitti hidhannaa yoo jettan lakkoofsa 8 kana tuuxanii lakkoofsa 8 isiniin mul'ata. Kunoo lakkoofsa 8 jalatti tuuxanii awwala kokkobii 8 yeroo 3 kokkobii masalaalii gootanitti okay gootanii eegasiin booda miseejii isiniif keessa seentanii isiniif fidu kana keessa 99 argitanii eegasii miseejii kana isiniif fida kunoo Itoophiyaa lakkoofsa 7 irratti lakkoofsa 8 irratti kan itti guutuu barbaadde keessaa filadhu jedha. Ati 7 feetee 7 riyaala 6 daqiiqaa 14 feetee lakkoofsa 8 riyaala 10 daqiiqaa 25 feete ka barbaadde irra tuuxaa amma isinitti argisiisuuf lakkoofsa 8 kanarra tuqee sanditti godha. Egaa sanditti godhe lakkoofsa tokko galchii naan jedha lakkoofsa tokko galchii naan jedha ani birrii keessa waan hin qabneef ani amma lakkoofsa tokko galchee sanditti gochuu waan hin feeneef gizee yeroo birrii itti guuttadhutti sandi godha amma birrii waan keessa hin qabneef bakka jalaa kanatti bakka gadi aanu kanatti siixaniitini lakkoofsa tokko tuuxanii yeroo birrii itti guuttan jechuudha. Lakkoofsa tokko tuuxaniitini iddoo xiyyaa kana lakkoofsa tokko galchitanii sanditti gootanii riyaala 10 keessaa fudhateetini riyaala daqiiqaa 25 isinii kenna. Daqiiqaa 25 akka barbaadanitti halkanii guyyaa bilbilachuun hin dandeettanii maatii keessaniif jechuudha. Kunoo asirratti daqiiqaa 25 hin mul'ata.
Itoophiyaa guyyaa torbaaf riyaala 10 yoo qottobaa fayyadamu guyyaa torbaaf nama fayyada sorbee tokkoof riyaala 10 kunoo iddoo xiyyaa kana isin mul'ata ta'een yaada daqiiqaa 25 riyaala 10 bareeda odoo daarektii guunnee bilbilee birii 50 daqiiqaa muraasa haasofna afaan lama naasofnu jechuudha yaakiin majjaana kana yoo hiine akka fedha kennasitti keessumayyuu riyaala 35 osoo guunne daqiiqaa 80 akka barbaanetti ja'a tokko haasofnaa jechuudha. Okay, amma keessaa baay'atanii jira. Egaa hordoftoota kiyyaa meeseejii illee isinitti argisiisa. Meeseejii ani yeroo majjaana hidhu naa ergamu akka laaltanii itti fayyadamtanii irraa fayyadama isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa amma gara meeseejii seenee isin agarsiisa. Yeroo majjaana hidhu risaalaan kanaa dhufu meeseejii isallee dubbifattanii haaluma salphaan majjaana yeroo maraa hidhadhaatii majjaanatti fayyadama. Majjaana isinii wayyaa daarektii guutanii hin bilbilinaa. Majjaana jechuun isa kana viidiyoo jalqabarraa hanga dhumaa sirriitti dhageeffadhaa yoo san isinii galaa warroonni irra nuu deebi'ee shari'aan akkamitti jettanii kan deebii isiniif ta'a jedhetanii yaada. Egaa hordoftoota kiyyaa fayyaaf nagaan dhabinaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Anamma meeseejii yeroo ani sawaa guutunaa dhufutanii isinitti argisiisa. Meeseejii jechuudha. Kanaan min argitanii riyaala 6 daqiiqaa 14 kun meeseejii yeroo ani itti guutunaa dhufu riyaala 6 daqiiqaa 14 kun daqiiqaa 14 isinitti mul'ata jedhetanii yaada. Kunoo riyaalli 6 kunoo Itoophiyaa riyaala Suudi Arabiyaa riyaala 6 Itoophiyaa daqiiqaa 14 haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Egaa kun Amaariffallee ni jira, Ingiliffallee ni jira. Akka barbaadanitti meeseejii keessanii dubbisuu hin dandeettanii. Majjaana jechuun haaluma kanaan fayyadamtanii kun Arabiffaani. Arabiffaa warri as keessa jiraate majjaana hiriyaa as keessaa qabu akka barbaadetti daqiiqaa dheeraa haasa'uu ni danda'a kasan caalu. Kun ammallee Amaariffaani daqiiqaa 25 riyaala 10 kun Amaariffaan meeseejiin isa kana jechuudha. Meeseejiin kun akka sirriitti isinitti mul'atu abdii qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa meeseejiin ani yeroo itti guutunaa ergamu kana fakkaata. Ani yeroo baay'ee majjaana hidhetiniif gara maatii kiyyaa biyyaaf bilbilaa isinillee haala kanaan bilbiladhaa itti fayyadama isiniin jedha. Egaa kabiraa immoo afaan Arabii yeroo isin dhibee warroonni afaan Arabii hin beekne fi lakkoofsa warroota afaan Arabii hin beekneef jechuudha. Lakkoofsa itti galchitaniitiin gara afaan Ingiliffaatitti jijjiiratan isinitti argisiisa. Kun amma asirratti agartanii hordoftoota kiyyaa kun afaan Arabii irra jira yoo dura afaan Arabii ani waan hin beekneef gara Ingiliffaatitti jijjiiradhee Arabii irra Ingiliffannaa salphata. Kun 1390 kana gubbatti 900 barreessitanii 900 gubbatti barreessitanii jala gasiixanii bakka kanatti jala kanatti gasiixanii kun iddoo nama waa barreessu kanatti messenger bakka jedhu kanatti bakka messenger kun bakka kanatti lakkoofsa 13 isa kana barreessitanii jechuudha. Iddoo xiyyaa kana laala xiyyaa yeroo irraa tuqamu kana haala salphaan akka isin galuuf jechuudha. Akkasitti lakkoofsa 1390 kanatti achi ergitanii awwala Arabiif irra jira eegasi kun meeseejii kana na erge jechuudha. Ani lakkoofsa kanatti achi erge gubbaratti 900 barreessitanii jalatti 1390 barreessitanii eegasiin lakkoofsa 1390 kanatti achi ergitanii meeseejii isinii deebisa kun Ingiliffarratti na jijjiire jechuudha. Akka Ingiliffarratti jijjiirataniif haaluma kanaan isinii gale jedheetanii yaada. Ingiliffarratti jijjiiradhaatii itti fayyadamaa hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Nagaatti hordoftoota kiyya.